haasawa jalqabe maaltu deemaatiin hin jira jedhee waggaa guutuu nama maratti haasawe, isinitti haasawe, umaritti haasawe, warroota ammootu isa wajjin deeman kasheekotaatti haasawe. Mucaa kana sirreessaa ka amma kee kiristaana irraa dubbataan jiru baran isuma kana qajeelatti islaamummaa barsiisaa. Waa haa baratu, haa qara'u. Nama qara'etu mi'aa islaamummaa illee argaa. Nama qur'aana rabbii barateetiin hin jedhe islaamummaan tun onnee isaa keessa gadi buuti. Mucaan kuni qara'aan jiru. Islaamummaa jechuun islaamummaan damma, islaamummaan aanani. Iyesuus nama kanuma qofa islaamummaa sehaa jira. Islaamummaa faarfannaan garagaraa barnoota barbaachisaa mucaa kana barsiisaa jedhee gadi qabeetiin itti himaatiin hin ture. Nullee waliin deemu malee homaa irraan beeynu jedhan asbaanii haa dubbatani. Barsiiftanii mee namni qaraasiseen jira takka takki nullee achumatti waliin dhufnee maali makaanee waliin deemne malee homaa irraa quban qabnedha. Waggaa guutuu gaafa argillee qara'ii jedheen ufii kiyyaayyuu qara'ii waa baradhu. Islaamummatti nama yaamuun duratti ufii keetii hubadhu jennaani na baqate eegasi mataan isaa ani yeroo anumaa na baqachuu kajeele baqa na baqata. Ani wayita isa argeetiin hin jedhe waa baradhu waa qara'i waa'ee salaataa kana waan itti wanni jedhuuf na baqata. Nan gammadu ifaan ifatti jechuu kasobata kan qabu. Warroota waliin isa wajjin deeman guutuu isaanii itti hime rabbi irraa isin gaafata. Osoo inni waan takkan beeyni bakka ulamaa'iin gugurdaan jirutti ol kaaftanii da'waa godhi jedhaaniitiin hin jirtani. Islaamummaa irratti akka inni yaamuuf osoo ayata takka inni hin dubbanne namarratti ol kaasaa jirtanii sagantaa garagaraa irratti affeeraa jirtanii mucaa kanaan gadi taa'ii waa baradhu jedhaanii jedhee dubbataa ture. Tokkichi dhageenye martuu ajandama ufiitii fiiguu malee takkaa gurra naan kennine. Haga ammootu sila badaa dhuunfaan jibbaa irraa qabaa jedhanii natti haasawaatiin hin turan jechuudha. Har'a wanni suni guutuun deemee hawaasni keenya guutuun nyaatamee ani gaafni ani waa ta'uu badhe isinitti hima. Gaafa zayitii itti naqan san ka amma kiristaana irraa dubbataan jiru beekan. Gaafa zayitii itti naqan san yaa rabbii kiyya hoo jedhan. Mucaa kana takkaa qalbiin tiyya ammootu na shakkaatiin hin turte. Mucaa kana islaamummaa isaa islaamee jedhanii kara shaashamannee deemaa jira ramadaana keessa. Isaa islaamee jedhanii rakkinni hagana gahu irra gahee ka ani waggaa meeqa ammootu akka gaafa isa arge irraa qalbii tiyya gadina bu'uu dide mucaan kuni jedhee yaa rabbi dhiifama naa godhi jedhe. Osoo daqiiqaa shan hin deemin namni zayitii itti naqe jaartiidha jechaa dhagaye. Waan isin ajaa'ibsiisu. Allahu akbar. Imaanni kiyya bakkuma walaa sanitti deebi'e. An awwala islaamummaaf namni dhufeetinii waa itti naqe sehe edaata itti naqe jaartiidha jedhe bakka. Jaartii ennaan waytuma kana of tasgabbeesse jaartiin tunillee dubartiin haga feete jaarsa osoo jibbite. Lafaa kaatee waan hagana gahu irratti raawwattu mucattiin tun ka jedhu uf amansiise keessa kiyyatti. Inni nama miidhame waan taateef booda haasawa biraatti hin seenne rabbi isa haa fayyisuu fi karuma isa gargaaruutti ammootu seenamee jechuudha. Isinii galaami kara isa gargaaruutti seename. Akka gaafa islaame osoo ammaas fiddanii abdiin faatihaa kiristaana ta'edhiisa abdii raggaa isaatiin namni islaame tokko islaamummaa waggaa lama keessa ta'anii waa'ee salaataa barachuu dirqama qaba. Koottuu faatihaa qara'i akka amma shee Hamzaan nalaalu kanatti koottu attahiyyaata qara'i jettaniin minim yella'u. Dhugaa isinitti hima. Homa takka hin jiran. Maaliif islaamummaan dammaa islaamummaan aananii ani yoomiyyuu amantaa islaamaa dura wareegama. Maaliif wareegama? Maaliif wareegama wala? Namni takkaa waan baratiin akkamitti wareegama? Namni takkaa qur'aana qaraa jedheetiin hin yaaddayin akkamitti wareegama? Isinii galaami? Haala kanaan adeemamaatiin hin ture. Gaafa ammoo ka obboleessaa kuni ani bar isin marattu haasawe ishee umar isinillee qajeelatti isinitti haasawe hin beektanii. Qajeelatti haasawaa yeroo hedduu natti haasawitanii. Qajeelatti gadi qabee hooma. Shee Hamzaanuu yeroo hedduu natti mana Shee Hamzaanuu yeroo hedduu natti maa tura. Heegasii gaafa kaanii maaltu na mudate obboleessi kuni deebi'ee islaami. Wayita islaamu sanuu nama gurda bira jira warra Finfinnee kana kaboohan arge. Arginaan namni islaamummatti wayita dhufe nama gammachiisa. Namni ittiin gammanne hin jiru haqiiqatan. Daqiiqaa muraasa booda islaamee galgala irra taateen beeku ka da'waa godhu arge. Islaamummaan aananii, islaamummaan qulqulluudha, islaamummaan dammaa. Ujoolleen teenya tamana maadaamii jirtan qalbii teessan qulqulleessaa jira. Wallahi bihadhi al-ibaara qalbii teessan qulqulleessaa jira.
Jinnaanis. Ustaz irratti waraabe viidiyoo san galgala. Guyyama san galgala viidiyoo na waraabeen. Akkasii qalbii teessan qulqulleessaa jedhamudha. Viidiyoo sadi waraabe guyyaa san bicha guyyaa san qofa daawaa. Qalbii ani baru ani namni sheeka tahee namni ani isatti dhiyaatu namni ani ittiin dubbatin hin jiru. Ka hin beeyne bilbilaan itti bilbile akka Ustaaz Xaalibuu fa'aa bilbilaan itti bilbilee ijoollee tana gorsaa. Ijoolleen tun waa haa barattu ka jedhu kana irratti xiyyeeffannaan qajeelatti waa waggaa lama irratti wanni ta'ee baramma dubbataara. Isinii galaami? Islaamummaan aananii ijoolleen mana maadaamii jirtan qalbii teessan banaa jennaaniin bakka ijoolleen tuni kabbaadiidha jedhan. Ijoolleen raggaasaa